الخير عشاق المعالي بناة المجد أشبال الرجال لهم بقلوبنا حب تسامى وتقدير يزيد مع الليالي وتقدير يزيد مع الليالي. شباب الخير عشاق المعالي بناة المجد أشبال الرجال لهم بقلوبنا حب تسامى وتقدير يزيد مع الليالي. شباب الخير عشاق المعالي بناة المجد أشبال الرجال لهم بقلوبنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة تي في إسلاما كجلو المنما خنين بك جرتن تيسانين دعوة هندا بك جرتن اتنقى في رحمن ربي سنين رهاجرات وسنين ججاتون سغنتا درقوتا تن تي في إسلامات الرا ترباني تقوياتوكو يرو تنتي سنين ديهاتو سغنتا تنخيست متدوريلي أدى جلت وانتوتا درقوتا برسيسان بشنن سيساني في أكسما جيرين درقوتا جيجيرن جنة يانو متدوريلي أدى جلت قبلني سنف ديهاتشاتو الرا الرالي akkasuma wantoota dargaggoonni keenya irraa barachuu danda'an, irraa hubachuu danda'an, itti bashannanuu danda'an irraa qooda fudhatan qabannee isiniif dhiyaanne. Akka beekamu torbaan kute mata duree dargaggoo fi ispoortii jettu tan kutaa tokkoffaa jalatti obboleessa keenya Maaster Hassan Abdulqaadir Eeymoo wajjin turtii gaarii taasisaa turre. Gaafiileen qabannee fi sagantaan tun dheerachuu waan qabduuf jecha osoo muraada keenyan bahin sagantaan nurratti gabaabbatte. kutaa lammaffaatitti ballamannee adda baane. kutaa lammaffaa arra qabannee isiniif deebine. keessummaan tiyya keessummaa torbaan kute sagantaa tanarratti isin dabaaluu ture obboleessa keenya Maaster Hassan Abdulqaadir Eeymooti. Maaster, baga nagayaan dhufte. Baga nagayaan nooyide. Maashaallah. Akkuma beekamu gaa maashaallah torbaan kutee hedduu waa'ee ispoortiitii fi dargaggoo kana jalatti xiyyeeffannoon teenya guddoon ispoortii fi fayyaa irratti turtee dhukkuboota adda addaa akkasumatti akkaataa itti ispoortiin dhukkuboota san namarraa ittistuu fi akkamitti ifiin tajaajiluu danda'anii irratti xiyyeeffannee turre. Wantoota hafee arra keessa baana jennee yaanna waan hedduu kaasnee akka waliin mareennu abdiin qaba. Kitaabota illee akka irra haasofnu torbaan kute dubbannee turre. Akkasumatti ijoollee ati leenjiste ta addunyaa tanarra jirtu tanuma akka keetii sadarkaa gurguddoo irra geesse akkasuma ijoollee baha Oromiyaatirraa addunyaa irra deemtee turtii tana keessatti kaasnee waliin mari'anna. Mee arra eegalaaf akka nuu taatutti ati maaster ispoortii teekwaandooti. Akkasi addunyaa tanarra ispoortiin tun gosa hedduutu jira. Ispoortiin tun akkaan yaadutti maarshaal aartii jaaniiti. Maarshaal aartii tana jala qoodamtiinsaa maarshaal aartii wanti jaamtu tun maali isiin dura isii tana jala immoo gosoota ispoortii meeqaa jira? Teekwaandoon ati itti maastaraatu noo maarshaal aartii keessaa takka moo maali waan jettu irraa osoo eegalleerra? Yaa gaafii bareedduu gaafattee irra maarshaal aartii jechuun maali ogaa jaanlee jecha lama maarshaalii fi aartiidha. Maarshaal jechuun lola, aartii jechuun ogummaadha. Ogummaa lolaa jechuudha. Karaa gabaabaa akka walii galatti amma. Atas jechuun ni loltan jechuudha isin. Lakki akka itti lola firraa itti ftu jechuudha. Lubbuu ta'e amma maali? Namni immoo lolee uma jennaan. Biyyaa biitii wal loltes lola uma jaanii. Lola jennaan beektaa kanuma waraanaaf qophaa'u jirtani. Yeroo hundaa namni tokko qophii godhuun hin hammaatu. So maarshaal aartii jaanii ogummaa lolatti wanta jaan jechuudha. Karaa biraatiin immoo maarshaal aartii kana jala aartiilee hedduu jira. Teekondoo jira, juudoo jira, kaaraatee jira, wushuu jira, aikiidoo jira, abkiidoo jira, teessidoo jaanii aartiin hedduu jira. Amma biyya teenyatti beekamu kaaraatee, teekondoo, wushuu, juudoo hanqanuma wanni biyya teenya keessatti hedduu lalifamaa jiru. Kuni amma fakkeenyaaf juudoo hoggaa jennu, wushuu hoggaa jennu hiikaa qaba hundinuu amma wushuun ta Chinaati. Wushuun ta Chinaati. Judoonis ta Jaappaani. Kaaraateen ta Jaappaani. Teekondoon ta Kooriyaati.
hapkiidoo itti Kooriyaati. Aikiidoo itti Jaappaan dhaqa. Si galte biyyoota akka amma kibboo Muntaayi yoo fudhatte Taayilaand deemu. Si galte akkaataa kanaan biyyoota adda adda baha. Eegalensi isaa immoo akka seenaan warra artii odeessitutti dheertuudha. Dhaloota Iisaa dura waggaa 3,000 fa'aa akka qabdu himamu. Maarshaal aartiin tun? Karaa Eeziyaa Indiyaa irraa akka kaatee karaa Chaayinaa dhuftee achiin Eeziyaa kana babal'achaa dhuftee himan seenaatti. Kanarratti gaama fakkeenyaaf dhufaatii isii yoo ilaaltu isaan amma bineensarraa akka dhuftee isiin tun akkaataa harka qabannaa qeereensaa jaldeessaa jawwee si galtee waan adda addaatiin fakkeessan eagle style, monkey style, lion style, tiger jaanii, snake style si galtee style adda baasan kan amma wanni fudhattu quraana keessaas ni jira beeku wanni kun yaa maal jaa gaafa ilmaan aadamoo lajjeessan bineensa eeginee fiti bineensarraa akka baratan akka itti awwaalan garsiifne linuriyahu keefa yuwaarii sawwata akhii jaami akka itti awwaalu barsiifne jaa soo bineensarraa dhuftee jechuun nuti sagartee si galtee qaroomina mala manamaatu sochii bineensi taasisurraa yaa lola isaan godheerraa fuudhamee dhufe kana fakkaata hiikkaansaa. Maashaallah waan bareedu mee maaster xiqqoo if booda si deebisuun fadhee. Ayyee deebisi. Torbaan kutee yeroo haasoynu mudannoo guyyaa galgala dura ispoortii mana ispoortii seentu ta'in intalti dubraa fuula kana dhukkeessa irraa kaastee nu himtee turte dargaggootuma keenya waa xiqqoo waa'ee yaadachiisuu fi mudannoo san qofa osoo hin taane maaster Hassan gaafa dura ganama bismillah jee ka'ee mana ispoortii dhaqu. Wakaayyoo hedduu jira jenna kaayyoo namni mana ispoortii dhaquuf. Ganda keessatti gulbeen humnaan si dararee hafuura si kuteeti moo xiqqeenyumaa waan tana jaalatteeti moo wanti akka ispoortii tana dheeyxee galmooytee sabrii diila san keessa baatee sadarkaa tanarra geessu si godhe maaltu itti sahaas ispoortii tana leenjiif tura? Yaa ani waan ajaa'ibaa gaafattee pooyintii guddoodha. Gaafa dura faamiliin nu erge qaraa jaanii maaliif gandaatu nu roorisu ture. Ganda keenya san Somaalee Oromoo nama wal keessa qubate dirree dhawaatan ispeeshaalii ganda keenya Somaalee jira. Hanqi jiru san ijoollee dardaraa qabanii. Somaalee ganda kam qubatta? Cattara magaalaa Jimaatan jechuun ni jiran si galte. So ijoollee dardaraa qaban ganda keenya san. Narooroon isaan irra deemtu rooroo gurguddoo ture. Ummaan tiisanirraan hijaaba yeroo dura uffatte ganda sanitti shareeratti hojii erabshan biraan useeti. Si galte na gandi hedduu ulfaataa ture soo mee deemaa ispoortii na baradhaa jechuudha dhufti soo sanirraa deemnee barachuu eegallee booda yeroo nuti bilaak beeltii fudhannee kilaba bane gandummaa sanu ijoollee isaanii nu bira ergan. Rabshaan dhaabbate jechuudha. Rabshaan dhaabbate isaan nu bira ergan. Maashaallah. San akkasii laafisaa. Achirraa eegalle waan gaarii kaayyoon guddoon namugaa kaayyoo adda addaatiif qaba ta'e ittiin seenu ni beekama dur ganduma keenya teenyee magaalaa Dirree Dhawaa keessatti waan deemaa turte namuutu ni beeka jechuudha magaalaa guddoo waan taate ammallee magaalaa sabaa sablammoonni itti heddummaatan akkasuma magaalaa xarafarra jirtu baaburri keessa bobba'uu karaan Jabuutii keessa ba'uu karaaleen adda addaa keessa ba'uuf namoota biyyoota adda addaati wantoota adda addaa baratan Dirree Dhawaan tun bakka argama ispoortii qofa osoo hin tahin bakka wantoonni hedduun biyya argama ulamaa'iiti akkasuma biyya diinaanis beekamtuuti biyya wantoota hedduuti jechuun akkuma aduun jalaan ol baatutti wanti hedduunis isii keessaan dhufti. Tanaaf kaayyoon guddoon itti seentee fi aartiileen Itoophiyaa Dirree Dhawaarraa seentee beeka maarshaal aartummaanu yeroo baaburri Itoophiyaa seenu 1902 kubbaaniyaan achi ijaarame Dirree Dhawaatti warri kubbaaniyaa Faransaayota dhufe Faransaayonni kun jiidoo barsiisuu eegalan achitti for the first time Itoophiyaa irraa aartiin Dirree Dhawaa seente. Tanaaf ammallee aartii kanatti ijoolleen jaboota ijoolleen Dirree Dhawaatti. Mee ispoortii barsiisuu turte zamana dheeraaf dargaggootaati eebbiste hedduutu mataa isaaniitti naannoo Oromiyaa tana keessa faca'ee ani ijoollee Oromiyaa Star Taekwondo Sibira Baatee Khakkaas Laddiin Ibsaa Abdulbaasit Ilma Sheekh Ahmad Watarfaa ijoollee tanaan arka ijoolleen tun irreeduun barattoota kenna fakkaata akka yaadutti ispoortiin tun dargaggoota si jala turte hangam takka jiruu isaanii jijjiirte jettee yaaddati. Kuni fakkeenya namni tokko dura fayya qabeessa ta'uun galma ga'insa guddaadha. Uuma fadhe irratti. Amma warra barattootaa jira. Kan baranne kan aggaduu jira.
كنورمالي سيقلتي جريني ساخن خزت وان قبو سنتي أكا قل مقاو سبورتين تودو تمسيتيف أما جولين صدركا قد غاني واجير موتوما وقون جرينس نجران أما وري سبورتي أنا كسمتي قلمو وغي كلاو باني لنجيسو جرو سيدو تجير وري كلاو باني سانيس تكوفا دينا جينيس جرين ساني جيرا جيران ورمان أوفيسا سيني سانيس فيا ساني تو جول قبته كونفرنسي ساني في تمنتم ساني سيقلتي اني تايم يا ملكاو تانجي جرا بوان ساقا هدو ما شاء الله وانتي اتي سبورتي يرو لينجيسو تورتتي وانتي أكن جولي اتي برسيس تورا سيغمتشيسي بغوما وانتان حواس خياف غوماتشيس جتشيسي واه سن تكوفا أفان أورومو سبورت كوميشن دريد أوانين دوران انجور أفان أورومو انجيرو أفان أورومو خنماو سبورت كوميشن دريد أوانين إيبا يرو غون أفان أوروموتين وهند أفان أوروموتين هنكا مغالان أويا توتي اوكي أنا كلابا بني جنان جولين تنيا كوما جرتو دفتين برس انتي nama dhibba lama nama dhibba shantama akkanan ijoolleen kilaba yeroo takka seen tireeningi magaalaan guutuun ijoolleen direedhaa dhibbarraa 80 ol na bira baratanii jiran parsantii yoo all in all dhufuu turan so dur mana san keessatti olaantummaa namoota biraatii ture sigalte namni keenya kilaba yoo seenanis kilaba ummataa keessaan tureemi miidhaan akkam akka irra gayaa ture ni beeknaa ijoolleen teenya warri aartii dalagu warri duraan dalagu ture ni beekan amma booda irra eegaluutti kenna akka jabaa jira akka jabaa sigalte akka haa ta'u geenye beeltiin hin guddane waan takkaan dorgommitti kan dhiyaanne kasaanii ol fuudhanii kaan gabbuusuun akka gaarii turte wanni san. Wanti tun bakkuma hunda jirti atileetiksii keessa. Ispoortii irratti ni cimti maarshaal irratti hedduu cimti. Bikoos wanni kun waa ofirraa qabanii dha'uu ta'e jecha uummannis konteeshina guddaa yaada guddaa achirra kaayan. So waan san cabsine. Waan san cabsinee oromeessine ispoortii koomishinuma sanuu. So rifataniiti maal jechuu turan ispoortii koo ka zarna tsaana'u. Eega namni keenyaaf baree dammaqu eegallaan. Namni keenya hirmaannaa uummata keenyaa cimaa dhufe. Dorgommii yoo dhuftus ijoolleen teenya deelii dalaganii numa mo'anuuti. Mo'amu wanni jaannu biran dhufu. Akka heera ispoortiitti beekan namni mo'anii mo'ama. Garuu ka dalaganii mo'a yeroo hundaa'u. Gizee hunda qophii jechuudha. Yeroo hunda qophiidha. So ከዘር ነፃ እኮ ነው ስፖርት ጃን ማን ነው ታዲያ ስፖርት ከነፃ ኖ እንዳለ ኦሮሞ ነው የምታሰለጥነው ጃን ኖ እኔ አኒ ዴሜ ገንደ ከዛ ኮታ ኦሮሞ ጄ ይያም ፖስተር አከም ነው መጣሱት ይመጣንሳ አባን ፈረዱ ፈልማው ሚርጋ ነምኒ አምባ ከዱፊ አን አሬኒ ጅራ yoo san jiraate naa fidaate gaasan seera qabeessaa miti seera ispoortii cabsee jechuudha. Ambaa dhufe kana bira areeme yoon jiraatin kana biratti eebifamee black belt qabu jira. Guraageen biratti black belt fudhattee jira. Somaaleen biratti black belt fudhattee jira. Sigalte so ragaan dhiyeessaa abala bira fudhate yeegizeen jeen ni rifatan ammaas isaan muddama keessa jiran namni kun baratee warra biyyaati akkamiif deemanii waan jiru sodaachuu turan sigalte. Boodara gizee gaafii tana wal cinqinee koomishinarichi poolis koomishin diree dhaawaa duraanii amma yoo ta'an jijjiirame san ati bara abaa leenjiftaa naan jee waajjira naameeti beek aboon leenjisu an akkamittiin abaa leenjisa abaa leenjifta dhageenye qorannee irra geenye jira naan jee bagaan leenjisee hin jeen. Diilli kun hundi suma if booda deebisu. Akkami bagaan leenjisee akkami jettaa yakka ta'uun beektu manni kun goli uumtoota ashabbaariidha akkami. Dhaga'iin jeen seenaan siimuu jira beete uummanni keenya akka dhagahu fi ani namni ani leenjisu nama xalayaa eenyummaa qabu barataa ta'e xalayaa barataa eenyummaa qabu hojjetaa ta'e xalayaa eenyummaa qabalee qabu. Seeraan isin jalaa waraqaa eenyummaa baafate. Sanii leenjisaa maqaasaa kooppii godheetiin xalayaa san ispoortii koomishin naqaa namni maqaasaa koomishin jedhe kana bira jiru yoo jiraate as baasa. Nama xalayaa qabu immoo onag yoo ta'e isin itti gaafata because qabaleen kan nuuf hin qabdu ture duraan. Yoo araddaan seera qabeessa goote alleenchisu dirqamaan qaba. Ati gaafa sangaa umrii isti qabeete ati bar wanni asootu si oli nama si duuba jiraanaan jechuu ture hedduu wal cinqaa ture. Waanuma biyya teenya keessatti gizee namni tokko takkaanuu murni tokko if baree roorroo irra gaggeeffamtu roorroo san beekee ifirraa deebisu maataawoqiyaa takkaanuu ID namaa dhawamtu namaa si duuba jira namaatu wanti ati dubbatu si olii akkasiin namoota keenya hedduu kasila hawaasa fayyaduu danda'u if booda deebisaa turani. Achirraahin maqaan dura Hassan Taekwondo Club jedha. Beekbiitunuu direedhaa Hassan Taekwondo na beekan. Siigalte. So maquma kanaa jireetu mee Oromiyaa Star godhe ammas. Oromiyaa Star tana si dura eegale jechuudha. Maqaa Hassan Taekwondo raayimba Oromiyaa Star deebisee amma aaruuf hin deebisuu kiyya. Oromiyaa maaltu jira akka Itoophiyaatti amma Black Star fa'aa jira. Black Star jeniyaa. So ani Oromiyaa Star godhe yoo. Urjii Oromiyaa jechuudha. Yakkaa miti siigalte.
عندي أما صارت أون عندي كلابون يورومو كلاب يورومو كلاب إنجنان أوروميا ستارين يو أفان بيني ترانسليشن بربادة ده مو أن أوروميا ستارين جي مرجع هون أوروميا ستاريشون so Oromiyaa Star kanaanis dachi itti garagalchuu ture isaan tooftaan deemnaa isaan immoo baaraganiiti namni baaragee waan qabatu hin beeku ni raataawwan si galtee so san gizee yeroo laale bagaan jaa Masha Allah wallahi waan hedduun yaadachiiste namoonni keenya hedduun gaafa hawaasaaf wayi goona jee tattaaffii godhu karaalee ati keessa dabarte kana keessa bu'aa bayii tana keessa dabree akka bakka ga'e abdii qabna mega waan martial artiin taate nu ibsitee jirta martial artiin taekwondo qofa kan tahin judo karate wushu taekwondo sarkasino sarkas gymnastic jedha san qoba gymnastic jaama san qoba akkuma athletics ruucaa fiigicha kophaa jiru boxing kophaa jirtu si galte gymnastics kophaa jira martial artiin qoba mee amma yeroo hedduu addunyaan tun yeroo waraana leenjistee waraana isaanii kana martial artii keessa taekwondo tana filaniif irra hedduu waraana keessa waan hin arku maalii fi taekwondo tana filatti addunyaan irra hedduu waraana keessatti gaafii bareedduu kaafte anamma akka hassanitti wushuus dalaguun ture yeroo dheeraan dalagee kaaraatees dalaguun ture yeroo dheeraan dalagee beeltillee ittiin qaba karaatee jidoos dalaguun ture aartii hunda niin fadha hedduun jaaladha aartii waan jana ka aartiitti tanaat tanan jiru hundumaan dalaga garuu amma gaafii ati kaafte irraa addunyaan maaliif filattee ka jiru teekwoonduma tanaatu namichi uume jeneraala tokkoffaa jeneraala kooriyaati jeneraal choi hong hee jaanii choi hong hee jaanii jeneraala namichi uume kun soo yeroo aartii tana uume maal godhe mooraa waraanaa keessatti waraana leenjisuu jalqabe Itoophiyaan Mangistuu Hayilamaariyaam Nagaash Dasee amma kan nuti leenjisnu eegalchiise isa faa ergi dargiin sooshaalistii waan ta'eef zamana san ergee Nagaash faan isarraa baratanii dhufanii gaafa dargiin cabe nuti nu qaraasuu eegala waraana keessaa baanaan akka biyyaatti biyyoonni hundinuu waraana isaanii leenjifachuu waraana keessa turte jechuun wanti tun duraan waa waraanaati uumamtiitu waraana keessatti birgeedii horaan jedhamtu leenjise dura ceeyoongiin san achirraa mooraa waraana addunyaa guutuurraa biyyoonni ergatanii waraana isaanii teekwoondoo tana leenjifachuu eegalan because it is modern scientific martial art yani modern scientific martial art sigalte amma wushuu yoo fudhatte umrii dheeraa qabdi sigalte karaatee fudhatte akkas umrii dheeraa qabdi teekwoondoon immoo amata 65 eega uumamteewu sigalte umrii xiqqaa qabdi so modern cunfaa hundaa wanta cunfaa waan taateef wantoota hedduuf keessatti hammatti jechuudha modern scientific martial art yani saniif filatan ispoortii uumamni siitu mooraa waraanaa waan ta'eef jechuudha walumaa galatti yaa wanti inni irraa kaaseef yeroo hedduu addunyaan gizee walitti gaarreeffattu dandeettii waraana isaanii nama agarsiisanii gizee dandeettii waraanaa irratti wal agarsiisanii irra hedduu waraanni isaanii kun akka teekwaandoo baratee qaama isaa jabeeffatee jiru nama agarsiisan yeroo gabaabduu dura biyya teenyattis yeroo poolisii oromiyaa eebbisan akkasumatti Itoophiyaa fi biyyi teenyaas gizee walitti gaarreeffattu biyya Masriittis gizee eebba waraana godhanii hedduu aartii tana agarsiisan waraanni isaanii gama saniinis akka if danda'ee jiru jechuudha tanaaf isii tanaatu waan hedduu if keessaa qabaa tanaaf isii filatan jechuudha. Yaa aartii tanaatu amma namni hedduun amma wushuu yoo fudhatte teekwoondoo yoo fudhatte wushuun moor humnarra speed saffisarratti xiyyeeffata teekwoondoon suuta jeeti humnarratti xiyyeeffata amma diferensiin bakka saayintifikaalee gizee lafa keenya jechuudha wushuu tan amma chaayiniis daansii yaaniin daansii amma namni humnaan taphatu hin jiru qaama lashkoreetii isloo taphatan si galte yoo qaama kee jabeeste siin dhuftu so chaayiniis daansii yaaniin kana jechuun teeknikni sii laafaa jechuu miti very tough defensiilee isaanis hedduu tough I like that si galte garuu akkaataa isaan irratti xiibaman namni gariin nama lallaafaa jiraami waan akkasitti ispiirii wajjin deemu fakkeenyaaf aartii irratti sochiin gootu hundinuu hiikaa qabdi martial aartii irratti amma paatannii faayitii jira namni garii amma paatannii malee paatannii guyyaa paatannii fadhu guyyaa faayitii qofaan fadhaa jira. Paatannii tun maali? Paatannii jechuun faayituma jechuudha. Faayitii ifiif gootu kophaa kee. Kophaa kee osoo namaa waliin walitti hin dhufin jechuudha. Kophaa kee gootu jechuudha. Faayitii jechuun immoo namaa wajjin waliin buutee ta gootu. Reel namaa wajjin wal dhohitu jechuudha waan paatannii irra diriirsan. Fakkeenyaaf amma laal yoo harka kiyya kan ammaan akkana jamma laal amma kun maal fakkaata iluk ooma
بس لا ورقات هنا خاي ودعوات تابك قالوا ماركة كانوا إسلو أسيك تكشوا أماركة هون رفيمي وأنا خوني أكمل جري فكران جميل لا أسيك تكون نتيجة أما أو بيرفته يا تنتكلا أما تنتك إفرا ما يستطيع يجوا خون أما أسلوف أيه خلوا بيكون أسر كيس لوك أما ده بكس قول مسافي سارك هذا سافي سارك يلوك أما كمين ده توني كاراتيه دمو art martial art أما لا هاركي هون أكرهه ده مين سندو أكرهه تلي قولي لوك agar tak kan dokter ambaran jira ya cuma sademi amma yona kana godo agar ta malal masyaallah yo amma kana jo wallahi fakate garu yonum nango de already sammute inda battoti you gonna knock down no khofta sigalte so bredi am hakama ajaju hakama ajaju mata wante masyaallah mata nama ni rora den nalif debisi harka yoro amma yoro kana godo amma pattern ni dalon dalgo ba yon taw lokama akkuma waan namni yoon amma akkana jedhee laafaadha bat gizee akshinarra dhufu wan humna waan speedii fi humna fayyadamtaami soo nama sayirratti miidhaan fida ati qaamni keetti teekniikisa wal fudhatee jira wanti paatarnii filatuuf like akka hedduu exercise namni paatarnii itti jaba faayitii itti jaba jechuudha dura osoo faayitii sanitti hin seenin paatarnii dalaguu maaliif akkamittiin qabaa akkamittiin dhaama kophaa kiyyaan amma kana taa'ee taakka lama afur garte taka lama harkise sadi afur gide harkise do fenni ak do femi action and reaction force wan jojer physics bagat as harke honas diba hona ci debisa handam tak ya te ko vale hojiyala no gote durte ya so akasi fatan ni fighting akas ma wujuni sakas humna lafise dalagani garu real technique mo dugati te control to sakas mo technique mo dugati more humna ratti kun suuta jee humna baasaa dalaga kun immoo saffisaan waan san laaffisee dalagu irratti garaagarummaan isaanii guddoon tana jechuudha garuu maquma biyya jechuudha waan ati jettee tana anis xiqqeenyatti bakkumaaniin hin geenye malee namni numa lallaalaa beektaa yeroo gabaabduuf wushus galmaaweetiin waan akshinii isaanii kun ni ulfaatan nama yeroo dura itti seentuuf maaliif hedduu akkuma ati jette sanitti Chinese dance jette akkaataan laaffisanii hedduu wantoota akkasiisan qabachuuf ati nama sabrii qabu yeroo kannitee fi ammallee qaamaa qalbiin akkuma barnoota qo'attee bakka geessu wanti tun qo'annoo fi tattaaffii hedduu feesisti masara san waan waan dubbachuu feetu amma wushuu fudhatee wuufi shuu jechaa naa lama inni wuchuun military jechuudha shuu jechuun art jechuudha military martial art mutee jechuudha kan isaa gardama wushuu jechuun amma jecha afaan chaayinaa lama wuu fi shuu wuu jechuun waraana jechuudha military jechuudha shuu jechuun art jechuudha sigalte amma kaaraatee fudhates kaaraa fi teedha jechi jaappaan lama kaaraa jechuun duwwaa jechuudha tee jechuun harka duwwaa jechuudha osoo meeshaalee addaan qabatiin harka duwwaan irraa ittisu harkuma duwwaa sanuu booda meeshaalee itti dhufta garuu hiikaan jechoota isaatiin si'eemu jira teekondoo see fudhatama jecha sadii ka kooriyaa teekondoo tee jechuun miila leenjii jechuudha koon jechuun harka jechuudha doo jechuun ogummaa jechuudha ogummaa miilaa fi harkaa jechuudha iluk dammaqaa isaa akkasitti kaayaa deeman amma sigalte aartiin hundinuu maqaan isaa akkuma biyya afaan biyya isaaniitti hiikatti uumanii jiranii garuu aartii biyya addaatti any means namni keenya immoo dalaguma qaba hundaa akka danda'e barate haala wasaalan. Waanuma ammaati jetti tanarratti gaafii dhiyeessuuf ka'e masara san wushuu dalagee naan jette karaatee dalagee naan jette namni waan dila kana hunda dalaguunis yoo yeroo qabaattee haalli mijeeffattee atis nama jabaa taate malee ni ulfaatti. Maybe feetuma meesuulee ni dandeessa gaafii tiyyatana karaatee arkite wushuu arkite teekwaandoo arkite ta irra si hawwatte tami. Teekwaandoo namoota shakin clear namni gari ni mammeessaa fi jebee ta'a. No, teekwaandoon that's my life. Atiif jireenya kiyya ana sigalte atiif wushuun jireenya kee ta'uu danda'a. Karaatee amma 3 digiriin qaba yoo rabbi 4 digiriin fattanama asumatti hin dalagu jira karaatee Wisconsin kanatti hin dalagu jira. So I'm always barachuun hin fadha aartii adda addaa tana jiru because hanqaan teeknika raawwaa bu'aa harkadhetti anaaf aartiidha ogummaa jechuudha anaaf malee akka gaafa ijoollummaa boo teekondoon hin taane wushuu gaarii wushuun hin taane karaatee gaarii karaatee maal qabdi akiidoo irra gaarii akkasii miti aartiin hundi gaariidha aartiidha weapon of self defense hundinuu aartii waan ta'e ogummaa amma ta'etti ati kasi hawwate ka lubbuun ta'e itti feetu
sandalaguun gaariidha anaaf taekwondo is number one. Akka leenjisaa tokkootitti namoota amma lafaa dhufu namoota akkuma ati jette kana namni filachuu irratti tulfaachuu dandeenya dargaggoota keenyaaf maal dhaamtaaf maal filachuu qaban akka maastara ati keessa turtee jirta nama confused ta'e karaateen dalagamoo wuushuun dalagamoo taekwoondoon dalagamoo jiidoon dalagamoo aikidoon dalagamoo kana maal dhaamtaaf. Gaafii ajaa'ibaa gaafatte. Gaafii ajaa'ibaa gaafatte. Bishaanis dhugii. Gaafiin tun maaliif hin jabeeta amma warri biyyaa warri viidiyoo kana ilaalaa jiru intarestis ta'eedha bakka tana ilaala antamiin dalagaa maastarii tam dalagaa jedhee keessa dhufa si galte dura tanaannoo keessanii jirtu dalagaa gaafiin dura waan laaftutti harkattu eeta ollaa kee jirtu dalagi taekwondo ollaa kee jedhu taekwondo dalagi wushuun jiraattus wushuu dalagi ollaa kee jiru dalagi kasit dhiyaatu aartii amma ta'etti lammata yoo lamaanuu jijiraatan immoo I prefer taekwondo because it's a modern scientific martial art. Military art modern scientific ammas teknikni hundinuu akkaataa itti paanchii dha'uu qofa osoo hin ta'in sochiin hundinuu fiiziksiidhaan saayinsiin qoratamee waan ammayyeeffame behe. So that taekwondo is best. Yoo garuu taekwondoon fi halaala jiraatee wushuun si bira jiraate wanni taekwondo halaala barbaaduuf hin jiru wushuma san dalaguu qabda. Karaatee ollaa kan jiraatus karaatee dalaguu qabda. Yoo hundi jiraatan immoo taekwondo dalagiin jira. Maashaallah waan bareedduudha. Egaa tanarraan bahin maashaallah daqiiqaan illee gahee jira jaani. No amma eegalee hafuura baafannaadha. Hafuura baafannaa inshaallah. Daawwattoota TV Islaamaa qajeeloo ilma namaa turtii maastaraasa wajjin taasisuu jirutti akka gammaddan abdii qabna. Waan hedduu na gammachiise harka sosossoosuun isaa hedduu na gammachiiste boqonnaa booda moor bakka dubbii laaffisnee wantoota lallaaftuu takka bakkuma teenyutti akka dhaweetis wal bira nan dabarsine du'aayii naa godhaa isiniin jecha boqonnaa gabaabaa kanaa wajjin turtii gaarii. شباب الخير عشاق المعالي بناة المجد أشبال الرجال لهم بقلوبنا حب تسامى وتقدير يزيد مع الليالي وتقدير يزيد مع الليالي شباب الخير عشاق المعالي بناة المجد أشبال الرجال تسامى وتقدير يزيد مع الليالي شباب الخير عشاق المعالي بناة المجد أشبال الرجال. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعوتوت تي في إسلاما كجلو المنامة خن دعوتها يرتن كوبي درجوتاتي كوبي درجوتا متى دورين إسي تمجويا الرا درجو في سبورتي جتي ترتي ماستر حسن عبد القادر أيموجين تاسيس جرا بكونا دورا وانتوتا هدورا سويني هركالي تتافي غوني جرا بكونا بودا مور إن شاء الله كهركان واحد دونو أجر سيسو أو دي كمنا تناقو فاني مت إن شاء الله فول دورتي تي في إسلاما warroota artiilee akkana qabu wajjin ta'uudhaan sagantaalee hawaasni keenya irraa barachuu danda'an akkuma waliin jechaa turretti yeroo gabaabduutti kan mijeessinee isallee qopheessinee wantoota namni bakkuma taa'uu TV daawwachaa dalaguu danda'u maastara sanis qophii qabaa nutis haala hunda mijeeffannee TV Islaamaatirraa torbaanitti guyyaa takka taatu guyyaa lama taatu fuula duraan waan isin biraan geenyu tahaa jechuu maaliif jennaan أكما حديث رسول تربان كنت توينتي المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف جاء رسول ربي صلى الله عليه وسلم نمني مؤمنا خقاما جبا تقوت يرفل لكم شرع إسلاما خيستي نمني إسلاما قلبين سا قبيته قبديك أبنسا وانتو تداد داي في رادي بسوف قبيته قبا خنا رسول ربي صلى الله عليه وسلم وانتنا ما أججن جتشو حكا هذا أبان راجزي هاساونيس أبان ilmo إفي بشان أكيتي داختو xiyya waan isin harkaanillee xiyya qofa osoo hin taane sayfii fi waan adda addaa barsiisuun tuni waan sunnatti hedduu jaalatamtuuti jechuudha namni qaamaan ga'ee qabaatee akka mul'atu tanuma gaa haasawa keenya maastara isa wajjin itti fufna kan kophaan taane maastar hedduu beektaa sagantaan tun waan dargaggootaa tataateefiin dhiibbaa irra godhaa deema gaafii dhumaati gaafii leenan qabadhu keessa wantoota biraatis seenna osoo gaafii ta'e dhumaatti hin dabarre waan amma kaastee
دفين سأرتي خنا أمانتي إسلامات يوجه والقبسيفني لله زمان الرسول تستورته صلى الله عليه وسلم حديث ابن داود خيستي سيلت سنن ابن داود خيستي وديف ميجرا نميتش مكانسا رقاتا جاني جرا خا رسلينجي أما كا WWE خنا قرته بيا مكا خيستي ناو بكما توريني بكا جبان ستوري قلبين guututti makkaa isa ture wrestling namni dhiira ja'amu keessa ol fuudhee lafa darbuun turre yeroo sanitti rasuulli itti dhufeeti nama kanaan amantii fudhadhuu jeen sallallahu alaihi wasallam yoo ana na dhoo namoote wanni ati itti dhugaadha gaasiin dhugoomsaa jeen akkasii jeen rasuulli hayyee walaalaalluu jeen rasuulli sallallahu alaihi wasallam namni kun beekaa kafraa biyya saniiti nama humna qabu dhiira humna qabdu ta beekamtu humna ta namni hundi sodaatu amma kana gaa فرا وباني سينا مني مراسني مكة سنة تولي كأوماني لالو سينا رسولي ألفوده إسا مدلي لفجيسي صلى الله عليه وسلم لجزيرة لفدو دودا لفده مي حفوري تيجته ديك أمراض ساف تجربة أما لما دجزيره إنتان تنادي بيسيجين رسولان هاي جينا ما سسولي مرة لما ده ما سسولي فوده جزيرة ولا كبتن فوده تسميه سكان إسال خاصة دودا لفده بيسي أما سكاسو مترجعه لفنا دربو دي سي نمني قلنا فول ايه ونجرو تنادي بيسي أماس تدوما أمانو دي ايه واني يانتي هاي جي رسول الله أماس مرة صدفة صلى الله عليه وسلم رسول الله أجل كبه رسول الله الفول أماس صدفة دودا لفت دي بيسي صديسا متانيس لفت دي أما كجول لغسنت دي قاد ايراف چيسي بفتيخ اسمبودا زي بفتيخ دوبا مكة منان شهادة قبتي for the first time reason حديث سنن ابن داود خيزت غافا من كوني شهادة قبته اسلام ما فرته يجو سو قابسون ترتي غاف رسولاتيس جچو بربادي وان غارين ياده چيسته كما ما جنه اسلام من وانتوتا ارتي كناتيف بك غدو خنتي ما دام اتي وان ربين جالته رئيتين اولچته يجو سنما وان سبورتي خيسا نما غمچيستورا ماستر حسن وان ارتي تنان صدركا غدار جروف غبي نما قرار ديمو انتفق المنا ما انتفق انه جت دربام سانو سبورتين تون سبورتي ناموسا نما غوتو نما هنگا خيتي هم ارتين قمنيتو نما دو في وانا كان كسيتنا في جرجر ملي نمني ارتي تنقبو دورا ديسيبلين سي برسيساني اوانو ماتي غوتو غاسن اردي بيس يمون نمفيسو يو يادت رسول ربي صلى الله عليه وسلم أمت سدي في دخوته مكة سن كيستي سر دار الأرقام كيستي تاء دعوة قدو توري نموت مراسة جتشو هنگا نمس هدوم يستقلقيني ومن إسلام سن هم نقدون كبن هم نقبهاني همزان فان اتدامنتي ديرتي ججبدون رسول ربي هاوين سا قدون مال توري ربي اللي غدا توري يا ربي عمروت لما هندين إسلام خاننا نصريجة عمر تكو عمر بن الخطابي عمر خان ما أبو جهل ربين دو أساسا كيبله عمر بن الخطاب إسلامي أبو جهل كفر ردوي وانت رسول ربي صلى الله عليه وسلم إنسان سنهو ترى فكإسلام تانيف من سني قوي أكمل هواس ثاني سنبرة السودات من أمة اللولة سينة أكلافت تاركن كنني رقانا خوني أكس ما كسي قدان مقالا سني تري كنما ورين أمني بيتها أمني عربة هنجم تكاف ورا أبا فردا كورمو إنجتون كانت بوتا كباچو تران مالي في زمن نمني شنين وللرب بوه تره شنين هندي ولا لالو ترت سما تحديثات نيجا هافتيفو تعاداتين سيفيدا عادات أورومو نما نمي تكويرو عمري أمتا سديت الرامة كده جهاد فوجر عمري تنخيصت تمال برسيسان فرد أصو قلوف سيسو إيبو لفت دربي إيبو لفت رافودو أصو فرد فيقو لفت دربي تدربي تنفقاسو إيبو تنابتو ميت تلفت إيفتو أصو فرد رجلو فودا غرا فرد جلبو إيبو قبته غرا فرد جلا أسين سيني أسين وديبيا غرا فرد فيقو جلو غرا جلا ديبيا غبت ديبيا خانا لينجسان سنيف أورومون لولا جارا خود شنفا ونت دد أمي سنيف لولو فردا لولو أورومون تكو فر أفريقيا كيساتي أبا فردا جاما سيرا لي فردا خوبتي كابا كسيرات أورومون كباجاس يا نمني بيشان فردا دراون دوكو كسير أورومون فردا نم أبو تو غوساو كابا جاما سيغلتي سيرا غوسا في غولا جاني خوبا كابا فردا خوبت تو كابا سو فردو غرا جلان ديبي غبت ديبي لول
ogummaa achi ali maalta Ajaa'ibaati. eeboo irra darbattee dha'uu hin dandeessu jechuudha garaa fardaa jala sirraa dhokota sitti ol deebi'a gidee si bira dhufe jechuudha ati darbattee miti harkaa qabdu sitti dhufa jechuudha namni sana soo hanqas takka leenjii ture aadaa wajjis ol qabate aartiidha kunis akkasumatti egaa yoo yaadanne jeeyinoota rasuulaa keessaa zamana Umar ibn al-Khaxaabitti دولة هدو جابسون بيكم خالد بن الوليد خالد بن الوليد أبو بكر الإنجليزي نيجر سيف من سيوف الله سيف الله المسلول سيف ربي فالأبد تتجين سن كيستي جين ما إساتي في لولا بيخو في إنجفانو هدو ما تشوسا خيسا مالك أبو أوتو هاتي خالد خاكنا لما نودي سيجي سنيفو شريان إسلام جاتشو أرتيلي تنافي أكسومت جبينك آماتي في وانتو تخناف بك بودا أكا خنيتوه بني ماستر بوابي جر سبورتي تنا خيسا تنمان غافي دومات سينجي تسغنتا تنغولا منوسون تين تن حاساو خينيا خرفو دراتي تنديبس فدايتي بوابي جر سبورتي تنا خيسا namni hedduun dhufee yeroo gabaabdutti dadhabee ispoortii tana keessaa miila baafateef booda deebi'uu ni danda'a. Dargaggoota araada adda addaa dhiisee ispoortii tanaaf niin if wallaana jee karaa keessan dhufu. Wanti tun itti ulfaattee yeroo gabaabduutti harka kannee if booda deebi'uun akka leenjisaa tokkootitti maal gorsitanis? Yaa wayna yaadachiiftee wanni ummanni habashaa gaafa duraa godhu ture takka keessaa maali namni keenya amas sadii hojjeteeti qabattoo takka malee aartii dhiisee keessaa baha hin kannaniif qabattoo guddinan kannaniif ni hifachiisan namni keenya immoo barmaata gabrummaan irra fiddeerraa hinsaa dafee waa hifachuu takka qaba deddeebi'ee waan sana ni hifatu ittiin hongaan hin ga'u amas sadii deemee amas afur deemee dhiisa amas shan deemee dhiisa ittiin kannan qabattoo barbaadu san sigalte waan kana jijjiirre ammaan rootijiinaa ispoortii keessa ture kanatti waan kana hundaan jijjiirre so namni tokko waan takkatti yeroo seerootuma teekondoo yoo fudhatte sinsina hin cinne qabaachuu jaa seeroota shanan teekondoo keessaa koortasii perseverance self control unbreakable spirit jaaneeti jira integrity seeroota shanan kana qaba teekondoon kana keessa unbreakable spirit jechuun sinsina hin cabne hamilee cabuu dhabuu waan takka wanni bulbusiisu jaachuu dhabuu kaasaniif maaliif waraanaan siin jee waraanaan akkasii qabame hamilee cimtuu qabaachuu namni keenya keessaafuu abbaa biyyaati nama haqasaa dhabee haqasaatiif falmaa jiru waggaa 150 ol soo aartii tana barachuun hamilee keessatti uuma namni aartii dalaguu if beeka dandeettii yaaduu yaadachuu fi hubachuu jedhama warri saayinsii teekondoo qorate maal jedhan as a process is continuously repeated through the training of taekwondo a mental function become active the ability of attention concentration and memorization get better jan dandeettii yaaduu yaadachuu fi hubachuu sadeenu adda beektan yaaduu yaadachuu hubachuu takko amma kun tokko miti sadeenu dabalaa dhufaa namni tokko akka leenjii irra deebi'ee hojjetu kana jechuun sadarkaa ati waan takka yaaduuf qabdu hubachuufis waan san qabdu yaadachuufis qabdu barataatu barnoota keessatti you'll be top jechuu hojjaatus waan kanaatu hamilee guddoo isa keessatti uumaa dhufa sammuu bu'aa guddoo qabdi fiizikaalii meentaalii jechuu lamaaniifu so wanniin dhaamaan hamilee cabuun qaban maaliif kilaba keessa amma yoo dhuftu ati yeroo gabaabaa keessa bilaak biiltii fudhachuun qaba jettee dhuftata nama sirra jabaate hojii wal seente faayitii arri tumamta boru tumta arra tumamtus arra ati na tumteetiin seera uumamaati boru'aanis nama biraa tuma iftaan naafeetii walitti deebi'a anaasi tuma aartii keessatti tumuu fi tumamuu tana baraa dhufta disipiliina kanaas baraa dhufta kanaafuu guyyaa duraa yoo tumamte jechumaan qalbii lamada wanni jiru maali harkis cabuu danda'a ilkeensi cabuu dandeessi anam ilkeen lamaan sosootee deebiti tiyee jechuudha si galte noormaali sila buutes daasiis jechuudha si galte akkatti arrabaan taphachiisu ture rabbumaa deebisee garuu deebitee bakkatti yaa noormaal amma karaaraas ni jijjiirannee noormaala garuu so mudannoo hedduutu jira ta aartii keessatti nama mudachaa deemtu obsuu feessamoo miillisi meelataa miillisi cabaa si galtee ni gaggabaa namni gariin dhaawamee si galtee maaliif teeknikoota yeroo dalagu ni dhaawamtaa faayitii irrattis lafa dhawaa deen faristeedii gargaarsa wantaa goonee fi ni ka'a haaree dalagaa si galtee wama jiraati bu'aa bahee aartii san keessatti rakkoolee baraa deemta. Kanaafuu bu'aa bahee tanaaf namni harka kannee irraa galuun qabu. Namichaa ta'u akka aadaa jaan balloo jee balloo yaamee jaan. Rakkoon hawwaatti. Rakkoon jalaa jetti. Deema awween si yaamee nani barkaraan na keessa baha innama alla
usri yusra sigalte waan san jechuudha sigalte ma sha Allah hedduu galatami hedduu waan nama gammachiisu mee torbaan qotee xiyyeeffannoo fayyaa turte ammallee karaa fayyaa yoo deebine waan akka sukkaraatii fi wantoota biraa dubbachuu turre torbaan qotee mee dhawatiinsa onneetiin wal qabattee faayidaan isiin qabdu fayyaa wal qabatee waa'ee dhawatiinsa onnee ispoortii maal jetti gabaabsitu insha Allah. Dhawatiinsi onnee kuni lama akkaataa lama qaba. Rest kan yeroo boqonnaa kanuma taa'u jirtuutii fi yeroo eksersaayisii gootuu walatta. Dhawatiinsi namni tokko normaal akkanumatti yeroo taa'u fakkeenyaaf gizee hirriba irraa kaatee baas ta'uu danda'a yeroo teessus ta'uu danda'a. If ilaalta dhawatiinsi onnee kun 60 irraa hamma 100 ta'uu qaba. Normaalii yeroo teessu jechuudha. Kana jechuun akkaataa itti ilaalan qaban yoo nama ispoortii ta'e nama atleetii nama ispoortii keessa jiru ta'e 40 normaaliin isaatu si galte maaksiimam meertireetii isaa yoo beekuu fedhe nama tokko 220 irraa umurii isaa hir'ista. Umriin ta'e meeqa 220 irraa hir'ista. Then you get maximum heart rate isaan argatta. Heart rate kana dhawatiinsa kiyya akkamittiin beekuu danda'a kajoo yoo ta'e fakkeenyaaf iddoota harkaa kana irra keessee dhageeffatta. Tooftaa lamaa jira kitti dhageeffatta. Tokko daqiiqaa takka keessatti meeqa dhawatee dhawannee beekuu feetu. 60 irraa amma 100 ta'uu qabeenneemi ati ilaaluuf sakandii 30 yoo qabde 30 keessa lakkooyta meeqa dha'ee san lamaan baay'ifta daqiiqaa takka ta'e jechuudha. Daqiiqaa takka guutuu dhawatee hanga qabuun qabdu yookaan sakandii 10 qabdeeti jahaan baay'ifta. Waan argatte san sakandii 10 keessatti gumee kadhee yookaan hidda mormaa kana kanatti itti ilaalta. Hiddi mormaa kana yoo ilaaltu dhawatiinsa lakkooyta jechuudha. Dhawatsoonnee hiddoota dhiigaa katii irraa cheek godhuu dandeessa. Haala saniin cheek goote maaksimaam garuu namni tokko yoo dhawatiinsa onnee isaa meeqatee doktora ta'u bira deemuu qabaa. Maal doktora qabaachuu qaba namni yeroo hundaa'u ispoortiin fayyaadha. Ogeessa fayyaati osoo ispoortii ta'u ogeessuma fayyaati immoo doktora wajjin moor wal qunnamuu qaba. Yoo dhawatiinsi isaa 100 ol ta'e namni kun osoo eksersaayisii hin goone noormaali osoo jirtu yoo dhawatu onneen isaa soo rakkina hidda dhiigaa keessatti rakkinni isa mudatee jiraachuu onneen isaa sirnaan deemuutti jiru doktora bira arjanti dhaquu qaba nama hunda dafee jechuudha. Ammas eksersaayisii yeroo godhu yoo mataa wareeree fa'aa yoo isa haqqisiisee dadhabbiin akka jabduu yoo itti dhagayamte dhaabuu qaba raayidawwee eksersaayisuma sana. Maaliif yoo itti fuufee kufee balaa biraa dabalata. Sigalte raayidawwee eksersaayisii ni dhaaba. Wanni dhawatiinsa onneetiin wal qabatu waan akkanaa jira. Maashaallah ayyeega nama hedduu nama namni kun kaatagoorii adda addaa qaba cinaan furdaa cinaan qal'aa cinaan gabaabaa cinaan dheeraadha. Mee furdinaa fi qal'ina kana namni tokko kiiloogiraama meeqa yoo guute nama furdaa jechuu dandeenyaan kan nama qal'aa kan nama noormaalii jechuu dandeenyaan ulfina qaamaa akkamiitiin madaalamaa jechuu fedheeti. Body mass index jaaniin. Body mass index jaaniiti akka itti ilaalee jira fakkeenyaaf namni tokko kiiloon isaa yoo 60 taate dheerinni isaa meeqa alaalla. Fakkeenyaaf dheerinni isaa takka tuqaa 9 yoo ta'e takka tuqaa 6 yoo ta'e takka tuqaa 6 kana ogguu lama goon lamaan baay'ifna. Dheerina isaa kana times 2 goona jechuudha. Takka tuqaa 6 kana lamaan oggaa baay'ifne qabxii harkannu jira. Kiiloo isaa 60 sanii hojii olii hirree jechuudha. Kiiloo 60 san fiddeeti. 60 gubbaa keesseeti jalatti dheerina isaa kana jala keessa. Body mass index yeroo daleedu jechuudha. Weight over height dha. Height times 2 dha. So weight over B is equals to height over length times 2 dha. Physics keessa jechuudha. Science sportii. So oggaa baay'iftee laatu dheerina isaa kana lamaan baay'iftee kiiloo isaa saniif yoo hirtu waan harkattuu jira. Qabxiinsa takkaa 18 gatta. Takkaa 18 19 irraa hamma 24 ta'a. Takkaa 25 irraa hamma 29 ta'a. Takkaa 30 irraa ilaa hanqa 39 ta'a. As jidduu taphata. Amma kaatagooraayizii kan oggaa baaftu 18 gadi yoo ta'e qabxiin ati harkatte namni san qallaa jedhama. Underweight jedhama jechuudha. Nama qallaa jedhama hedduu qallaa jedhama. 18 gadi yoo ta'e qabxiin ati harkattu. Furdina kiiloo keessan dheerina keetti kana walii hirtee wanni ati harkattu jechuudha. Yoo 18 gattee ati nama qallaa jedhamta. Yoo 18 19 irraa hamma 24 ta'e namni kun nama noormaala jedhama jechuudha. Noormaal nama noormaala jedhama. Yoo 25 irraa hamma 29 dhufe nama furdaadhaa jennaan. Namni kun nama furdaadhaa. Yoo 29 irraa ol dabre immoo
obesity jaaniin warraasi furdina garmalee furdina akka malee jechuudha coomee isaa coomee jennaan coomee jennaan sigalte akkasitti body mass index akkasitti lafa kaa'e. Maashaallah waan gaariidha. Ispoorteessa maaster jechuun kun hiikkaasa maali? Leevila sadarkaadha. Namni tokko leenjisaa ta'ee beeltiilee lakkaa'atu jira. Kalar beeltii adiirraa eegalee. Egaa afur bira kuttee maaster jamtana nyaate. Walitti teekondootti yookaan dhuftu karaatittis yookaan dhuftu digirii afurii ol gizee dabartee digirii afurii eegaltee maastera jamta. International teekondoo jira jijjiirsu jira kanneen digirii torbatti illee ol siqa maastera godhuuf. Ilaa jaha international instructor jaaniin isaan senior international instructor jaanii qofa baasan. Garuu walitti teekondoo karaatee kanneen yoo fudhatte digirii afuratti maastera jamta. Deen digirii torba yoo dheete grand master. Digirii jahatama bakka namni jiru kanatti senior master jaanii. Leevilee jechuun maastera. Namni tokko ulaagaa ispoorteessaa jedhamee yaamamuuf ulaagaalee inni guuttachuu qabu. Matu itti sanas ni ta'a fakkaatti. Ulaagaan inni guuttachuu qabu fakkeenyaaf namni tokko ispoorteessaadhaa yookaan fayya qabeessaa karaa biraatiin jechuuf eksersaayisii godhuu qaba tokkoffaa. Sochii qaamaa jechuudha. Nyaata nyaachuu qaba. Boqonnaa fudhachuu qaba. Ammoo waa sadeen kanarraa yoo takka irrate namni ispoorteessaa ta'uu hin danda'u. Dhukkubsata. Dura eksersaayisii gahaa godhuu qaba. Eksersaayisii gahaa gizee godhe nyaata eksersaayisii madaalu argachuu qaba. Achi booda immoo nyaata amma eksersaayisii godhee nyaata akka malee heddummeessee yoo nyaate. Boqonnaan argan. Boqonnattuu hin dhufin waanuma kana hojjetu. Ispoortii dalagee nyaata akka malee nyaate. So furdina akka malee itti dhufuu deema namni kun. Dhukkubarra bu'uu deema jechuudha. Ammallee rakkinaa jira jechuudha. Ispoortii dalagee nyaata isii madaalu nyaate yoo boqonnaa gahaan argatin ammallee dhukkubarra bu'uu deema. Sadeenu wal madaalchisu qaba jechuudha. Adda baatu sadeen tun. Waa sadeen kana guuttachuu qaba. Leenjisaan tokko takka namni ispoortii dhufe tokko ispoorteessaa takka fayya qabeessa kan jennu yoo waan sadeen kana guuttate. Eksersaayisii inni godhu sa'aa isa madaalu san ta'ee amma fakkeenyaaf daqiiqaan ani eksersaayisii godhuu fi kan namni amma dhufete godhu tokko ta'uu hin qabu. Ani keessa waan hin tureef daqiiqaan dalagu dheeraa ta'a. Hanqaan dalagu san dalagee nyaata kaalooriin baasisanii hojii wal madaalu. Yoo nyaadhe achumaan maas ka'ee fiigee dalagaa deeme. Dalagaa irra dalagaa taatee boqonnaa gahee arganne jechuudha. Soo qaamni kiyya dhiibbaan irra dhufaa deema. Stress waan jennu sanii as siqa jechuudha. Dhukkuba adda addaa siquu deema. Soo boqonnaa gahee argachuu qaba. Boqonnaa gahee argachuu qaba jechuun sa'aatii deemee afur rafuu qaba jechuudha. Sanuu dhukkuba takka. Yoo sa'aa dheeraa boqonnaa fudhatee eksersaayisii waa xiqqoo godhe ammaas rakkinaa jira jechuudha. Sanii fi namni tokko ogeessa ispoortii haa qunnamu ogeessa waan sanii haa qunnamu. Waan karoora lafa kaayyachuuf. Maaliif namni tokko yoo kilaba dhufuu amma warra leenjisoota warra viidiyoo ilaaluuf ergaan dhaamu baraan tokko yoo kilaba dhufe kaatagoraayiz goota tokkoffaa umriin sadda baafta lamaffaa saala isaatiin dhiiraa fi dhalatti sadda baafta sadaffaa fayya qabeessummaa isaa ni ilaalta afureessaa namni kun duraan ispoortii dalagee moodeleene waa afuran kana ilaalta yeroo namni tokko kilaba dhufa haaree ta'e umriin isaa meeqa amma fakkeenyaaf manguddoo fi ijoollee xiqqoo wal qixa nu taalchiftu. Keessan ilaaltaa fi akkaataa inni danda'u irratti. Ijoollee xiqqoo daa'ima yoo ta'ee fi dardara yoo ta'e wal qixa onneen isaan dhawattu. So eksersaayisiin isaaf kannitus keessa madaaluu ta'a. Lammataa nama tokko kan duraan ispoortii umrii dalagee hin beekne. Warra duraan jiru wajjin. Dhufee yoo seene hin madaalu waan saniif waan isa madaalu argachuu qaba. Saniis ni ilaalta. Namni tokko kan fakkeenyaaf dhukkuba kalee qabu har'a kilaba dhufee arra guyyaa nuti jaampi dalaguu deemnu jennee yoo utaalchifne dhukkubarra bu'uu deemna namni kun boruun dhufu bas arruma edanuu du'uu mala. So fayya qabeessa moo waan jedhu ilaalamuu qaba. Umriin isaa ilaalamuu qaba. Saala isaa dhiiraa fi dhalaan wal qixan deemu. So waan isa madaalu sochii inni godhuu qabu irratti san ilaalta daa'ima yoo ta'es si galtee fayya qabeessummaa isaa duraan ispoortii dalagee moodeleene waa afuran kana ilaalteeti nama tokko. Maashaallah eegaa namatu itti tanarraa kan gaafitii inni irraanfanne. Dheenkadda waa'ee dubartootaa osoo kaasuu deemnuti yeroo nurra dhumatte mee dura dubartootaaf ispoortii tana yeroo leenjistan ijoollee dubaraa hedduu isin biratti leenjistus arkuun ture dubartiin teenya akkamitti ikhtilaaxa eeggatte maaliif waan shari'aatiis siiriyees ta'uu qabna beeyta shari'aa ikhtilaaxaa jira jettee akka teessee sochii qaamaa tanan goone manatti if hin qabneef dubartoonni haala akkamii mijjeeffatanii ispoortii tanaan wal qabsiistee dubartoota keenya maal dhaamtaaf achi booda waan isaanii wajjin walitti hidhata gaafii biraatti jira waan ta'eef. Amma kanatti amantii wajjin wal qabsiisuu
waan kana yaalii guddaan godhee gaafan diriidhaa jiru tokkoffaa akka shari'aa islaamaatti dhiiraa fi dhalaa wal keessa hojjechiisuun akka shari'aatti rakkina ni qaba akka shari'aatti yoo carraan hin jiraanne mana namni hojjeta amma waan kana eegeetiin oofsisee dhalaa tana barsiisee ilaa bilaak beeltii fide ijoollee sadarkaa biyyaattis dorgomanii meedaaliyaa daabaa gugguurratanii si galte highest level dhufanii bilaak beeltii fudhatan amma obboleettuma xiyya faatu bilaak beeltii fudhatee ijoollee dhalaa hedduu jira nee kilaba walitti banaan je'een kilaba dhalaa kadhalaa qoftiin daleetu qayyisinitti leenjistan leenjisaatii isinis waa harkadhaa ijoollees daleessisaa dhalaan ijaabaatu dhuftee isin biraa daleetu dhiiraa ijoollee keessa laa quramee kadhalaa qofaa waan jedhu teestu godhe ilaaluuf waan rabbiin itti uumen beeku mandiila akka kiyyaa uffattee fara walolan isaanuma adda dadhabne amma soo wallolanii bakka dhiirti jirtu fedhan uumatti wanni arke qoradhee jechuu qorannaan kana jechuun dhalaa hundi akkas feetee jechuu miti maajoriitii wanni mul'ate waan akkasiiti soo dhiiraa hojii yeroo ol keessa ta'an dhiirri saamilee harkata isaanis saamilee harkatan wallaalaa dalagan loojikaalii wanni akka isa mul'atee jira dhalaa qofa waliin baasuuf mokorree yaalii goone wanni akkasii kan mul'atee jira moor garuu sila akka wantaatti yoo dhalaan dhalaa leenjiftee moor irra gaariidha irra karaa amantiittis deema san qofaa miti dorgommii yoo godhamtullee silaa dorgommii dhalaan qoftiin irratti hirmaattu si galte kan dhalaan qoftiin seentee ilaaltu dhalaan hamilee irratti harkattu yoo qophaa'e salphifeessa dhaaleen hojjechuu qaban ispeeshaalii maaliif namni isaan kana gudeeduudhaaf humnaan itti yaadutu mala soo waan san balaa san jalaa boof hattuun isaan hattuudhaaf yaadutu mala dhalaan uumamaan laaftuudha jedhamee waan yaadamuuf yoo aartii tana beekte immoo she can protect herself si galte ifirraa ittisuu dandeessi soo dhalaan leenji'uu qabdi walii galla mootummaa waan godhuu qabu jira hirmaachisuuf ilaalcha guddaa kanneefi baajata gahaa isaaniif ramaduu qaba tokkoffaa leenjiilee ga'umsaa dubartootaaf hedduu kennuu qaba akka ijoolleen feetuu atleetiksii irratti haa ta'u fedhumaa irratti amma cufattee yoo fiiguu dandeesse waan tokko fiduu danda'a. Ispoortuma hundatti dhalaan akka hirmaattu mootummaan baajata guddaa ramadee irratti mootiveet godhuu qaba. Waan hawaasa keenya keessatti baramee jira. Dhalaan ispoortii maaliif daleediin ni jirti. Kabajaa warraatiif gaarii miti. Kabajaa asiitiif waan akkasii jedhanii ilaalcha boodattaa jaarsaas hin dhiistu jedhanii yoo sodaatanis hin beekan. Lakkee jaarsan tu'itu uumattu dhalaan jaarsanii kabaji uumamu. Yoo dhiirri jallaan ta'e yoo namni aadaa Oromoo taganama sirriibbee aadaadhaanis deemii mooderniinis deemii yoo dhiirri san nama isii kabaju taate dhalaan jaarsanii jaalatti dhalaan jaarsanii kabaju yoo akka dhalaa jaarsa kabaju hin jiru dhiiraatu honga dabra yeroo hedduu si galte waan hin godhin jettee hin godhanii tuffata beekte humnaanis irraa hin jira waan hedduu yaadami soo hoggaasan dubbiin jijjiiramti malee lafaa kaatee hin gootu waan san uumamumattu gara laafti kanaaf Oromoon akka aadaatti dhalaa yoo si himatte ragaa sitti hin barbaadu. Sitti mura malee badii si galte yoo dhalaan si himatte maaliif ennaan gara laafeettiidha isiitu sidaa isiitu gara baadhatee dhiira dhala soo isii yoo si himatte badii ilmarran keessuu waan jettu Oromoon qaba loojika Oromoo keessatti soo dhalaan ijisanii ilaalamte jechuudha. Hedduu bareedu lakki ani waan gaarii kakkaaste sila yeroo qabaanne waan isaanii tana hedduu keessa baana inshaalla ka fuula duraas waliin jirra akshiina goonu keessattis guyyaa tokko kun waan dubartiin dalaguu qabdu dubartii dhiiga laguun baatiitti jirtu akkasumatti dubartiin ulfaa maal dalaguu qabdi dubartiin ammoo ulfaa irraa dandamattee akkam ta'uu qabdi intalti dubaraa akkasumatti haati ilmaa wantoota akkasii fuula dura gaabballinaan itti dhufna waan dalaynu keessatti waan akka daqiiqaan sadii nu hafteeti waan goonuu jira amma fuuldura rabbi jee saan hin dhaabbattu yaa eksersaasiilee bareedaa isaan dalaguu danda'a yoo waraabni kagadhiifnu taate mana taa'anii ilaalanii dalaguu danda'an. Inshaallah waliin taanee karaa TV Islaamaatiin haala sanni mijeessinaa fi daqiiqaa lama deebite jaanii dhumarratti akka daqiiqaa akka kana hin dhaabbatu haasawaatu nutti tolee mee daqiiqaa lameen kana keessatti maaster kitaabota kana osoo hin xuyne bira dabaruun feene maaliif ati leenjisuu qofa osoo hin taane hawaasa kana gargaaruuf jecha kitaabota hedduu yeroo ta'e fudhattee barreessitee hawaasaaf gumaachitee jirta mee takka takkatti ol fuudhi kitaabota kana just highlights yara gabaabduu yaa kun kateekoondooti okay qabattoo adii irraa amma gurraattiiti warra qabattoo adii irraa hanga gurraatti qaba jalqaba irraa amma qabattoo gurraatti yoo dhufu afaan oromootiin barraa yeroo jalqabaati qabarraa afaan oromootiin kun kitaaba teekoondooti okay kun immoo pressure point ja'a finxisa qaamaa finxisa qaamaa qaama dadhabaa fakkeenyaaf namni tokko yoo
أما ريفو متانا ناس دايمي كلتشرة مال تتيوم ما نام خنا كلتشرة كابتن جرت مال فكانتي أسرع جرا لو كوفسك أبا سنتي ولا تمال تتيوم ما نام سيوريت مالين دويتا سيجلتي يود أمي ومال تها إيجاد أمي وكم يتي دم دم تشيزون ديسا ونجو أسرع جرا كون إيجا بلاك بيلت تي دبره بودا وان رابر تويشوك آمد دبا صدرك كبايا شو كتاب نمان كونو ياب رابر تو كم إسا داون كم تها مال تمودا وان جو غرسي سخوني خوني كتاب فرست إديتي فرستيري شو لينجي غرغار سجل كبا لينجي فيا غرغار سجل كباتي نمي توكو جوين إديتي يوش أبي يو ميلتي يو فتكي يو هدامي فري لكمسي هوتي يو غوبتي هنك أمانة يالا دكوتي ati maal guutii qabda namni tokko asii gaggabee hanqa ogeessa fayyaa mana yaalaa dhaqu akka ogeessa fayyaa argatu maal godhuufii qabda waan jiru leenjii sadarkaa jalqabaati yoo dhiigni irraa yaa'u jiraate yoo diramee makiinaan garagalteeni achitti namni hedduun miidhamee maal godhuu qabdaa waan jiru barsiisa kitaabni kun leenjii faristeedii afaan oromootiin hundinuu hedduu barbaachisa yaa kuni kitaaba ayyaantuu gadaa jaa waa'ee kaalendara oromoo haasaa Oromoon hawaasa qaroomoo qabu qaroomoo Oromoo sanirraa haasawa waa'ee kaalendara Oromootii fi hundee aadaan Oromoo ganama maal fakkaatti waan jiru ayyaantuu gadaa astiroonomii jechuudha sanirraa haasawa. Kuni lamaan ameessa ja'a qulxii maqmaqsoota fakkeenyaaf beeyti malee saree jamkuulee maaliif ja'an hiikaan isaa maali sigalte maqmaqsuma Oromoo kana maqmaqamuun lafarraa ka'anii maqmaqan wayiif maqmaqan so maaliif maqmaqanii ka jiru maqmaqsoota kaa'ee hiika isaanii keessa kaa'ee manguddoora qoradhee waan hin barreesse qulxa ja'a qulxa jechuun waan san baasa addaan qulxa addaan bahin kana sanii akka nama marqa sirrii marqee qulxa keessaa baasu kun immoo ameessa ja'a sheekoo ijoollee xixiqqooti amma fakkeenyaaf takkaan irraa sii himaa hawaasni keenya illee akka ittiin jooy godhu xumura rageenya kuni gaaf tokko adurreen kaatee hajji deeyite kana hajji deeyite yeroo deebitu bineensi hundi dhaqanii ziyaaran baga rabbi nagayaan si geessee jaanii hantuuta ziyaarite hantuunni ni hafte hin dhufnee maaliif haftee jeeti hajaa durreen amma hajji ta'e qabi manguddoo ergee gaafate kana gaafa hajji deemu mucaa kiyya kan gaafa liqimsee kute aara saniin qabaa itti hantuunni oo akkas taatu naatu araarfataa anamma fuula rabbii dhaqeetiin araarama gaafadhee ta'uu badhee dhufe soo saniifin gargaarsa araarama naatu gaafataa jeeti dhufee dhiifama gaafate huliif jeen akka horteen teenya waliin nyaanne ilma keessan intala teessan ilma keenyaaf kannaati ni soddoomna soddaan sodaadhaa jeen eenyu ka jiru haja durree jaa adurreen jaa hantuutaan jaa hantuunni gammaddee yoom dilbata kana arda nu qaba aruuza goone hantuuta hundolii jaamte aruuza ulii adurree wajjin ni soddoomna soddaan sodaadhaa lafateen jarra nagayaan jiraannaa jetteeti labsiti haja durreen adurree walii qabeeti hantuunni aruuza itti dhufti takka nambisina nyaadhaa fixaa jee sin qophaa eeggadha amma guyyaa aruuzaa san gizee walitti dhufan inni keessaa hafe isaan ergi haja duree fi keessaa hafe hantuuta hanqa humna qabu malee hundi nyaadhame achitti hanqa humna qabu baafate gizee adurroonni haja duree deebi'an fixanii jeen hanqa xiqqaa tokko nu jalaa baafate akkam isin jalaa baafata beellama biraatiin nu qabaa fixuu qabda dachumarraa isaan fixuu qabnaa jeen amma manguddoo fudhatee dhaqe nu of kolchaa of kolli aadaadha an imaltuu jabduu karaa deemeetiin adurroonni biraa ka sagantaa teenya quban qabne karaarraa itti ida'amanii rakkinni san uumame saniif of kolli aadaadha haa uumateenya waliin firoomu tanagayaa san laalaati bakkaan hageenyu jaalsa sagantaa biraa nu qaba marhabbaa itti amma eegasiifuu of kolli aadaadha itti of kolchite sagantaa biraa qabatan sagantaa itti aroota mee dhufan hantuunni hantuuta walii yaamteeti ganama subiin dhufneeti sa'aa beellamaa dura boolla qotannee gubbaa teenyee eenaa yoo haalli jiru sodaachaa ta'e limaan isiniin jaa achumaan gasseentanii jettee hantuunni ittiin teerti haja dureen akka aadaa isaa hafeetiif deemaa jee ergi eegaa biyyatanii tamma dhiirtiin dhiichifti dhalaa illee jetti baree raarusaa kana gaamma adurreen dhiichisaa dhufte maawu mee haa bahuu ammu maahu jira maawu mee haa bahuu ammu maahu hantuunni dhageessee rifatte giloo jaaniin maqaan hantuutaati beekaa kaadaan giloo giletteen hellee jetti bete giloo hottee jalli boolla achumaan limetteen hantuunni gasseente achumaan adurreen dheexee dachii qullaa hooyxee galtee hantuunni lubbuusee asiin aftee saniif oromoo malletti toobaa adurreen toobatiin haja adurreen akkas waan akkasiiti ameessa jennee ameessa seenaalee ijoollee xixiqqoo tan keessaa qaba jechuudha kanumaa kana mee xumurrillee jaanii guddaadha kuni waa'ee dirree dhawaati yeroo iddoo hawaasni keenya akka beeku waa'ee dirree dhawaatiin barsiisuu ture feesbuuk irrattis bakka adda addaatti dhiyeessaa ture dirree dhawaa ija oromiyaa dirree dhawaa
إجا أوروميا جاء ماستر حسن عبد القادر كمال ما في دم جاء دكمنا أما ديم خون نورا هذا أبتو باتي لما بودا شيء سينه بقول داغونه بيسوس ديم نجانا نيفهمه كتابه براه وايه سينا دريد آرا وايه سينا فرانكالو قوتمت وايه سينا دريد آخا إلى راه سوا توري بريفهم الله فك أبسيفني لو تابع كده برجورو في كتابه خنا كوب إيسه كتابه قد دارا وايه سينا دريد أفان أوروموتين أبا بيوم ما أورومو شالكيسا أكاد الدنيا تبيسوس سجنتا كمنا أسمر زوت تيس كندا تيس أستراليا ساوث أفريقيا بيجي عربا رياض سعودي عربية تيس أوروبا تيس جولة جو بيساج الرا أكاد إنديسن كتابوني دريد مت عرا فين مت أنفهمي أكاد ergamu sagantaa yeroo takkatti wal fakkaata akka eebbifamee addunyaa guutuu wal ga'u sagantaa qabna kuni egaa waan barsiisaa ture san dhalootaaf akka dabru godhuudhaafi kana fakkaata jechuudha. Hedduu galatoomii maaster waan hedduu sirraa hubatan jennee yaanna salattuu gaa turtii babbareedduu akkanaa tana yeroo namaan geessu fuula dura waqtiin bal'oodha amma walitti deddeebinee haala mijeeffannee hawaasa keenya wantoota barreessite kanarraa akkasumatti sochii qaamaa tajanne tana wal barsiisaa deemna. waan yeroo ta'e fudhattee guyyaa lama torbaan lama wal jala aansitee istiidiyoo TV Islaamaa dhuftee turtii akkanaan wajjin taasisuu keetiif hedduu si galatoomfanna waan harkaa qabdu rabbiin bakkaan si haa gayu beekumsa kee beekumsa hawaasa fayyadu beekumsa dhalootarraa dhalootatti dabru kan hawaasni keenyalleen irraa bu'aa buufate dhaloota isaatiitti dabru si haa godhu siin jenna umrii si tursiisee beekumsa kee humna kee rabbiin si kan artii si barsiise tana si biratti nu haa dhiisuu warra sirraa baratu nu haa godhu haala si mijeessee hawaasni kunis akka hawaasa kana fayyadu walitti deebine artiilee adda addaa agarsiisaa wajjin turtii gaarii goona arraaf sagantaa teenya gaa dirqamnee yeroof asumarratti goolabna ulfaadhu siin jenna daawwattoota TV Islaamaa qaceelloo ilma namaa kana hanga ammaa daawwachaa turtan qophii dargaggootaati Maaster Hassan Abdul Qaadir Eemoo wajjin turtii taasisaa turre torbaan lameen wal jalaa kana waan hedduu irraa baratan jennee abdii goona daqiiqaatu nutti dhume yeroo gabaabduutti haala mijeeffannee shaakala akkasumatti sochii qaamaa Maaster Hassanii wajjin torbaanitti sa'a hanga murtooyte yeroo gabaabduu booda inshallah haala mijeessinee isinii himna qophaa'aa gara TV Islaamaatiin eeggadhaa isiniin jenna arraaf sagantaa teenya asumarratti goolabna waan nu wajjin turtaniif galatooma isiniin jenna hada wabillahi tawfiiq wa akhiru da'waana alhamdulillahi rabbil alamin وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب الخير عشاق المعالي بناة المجد أشبال الرجال لهم بقلوبنا حب تسامى وتقدير يزيد مع الليالي وتقدير يزيد مع الليالي. شباب الخير عشاق المعالي بناة المجد أشبال الرجال لهم بقلوبنا حب تسامى وتقدير يزيد مع الليالي. شباب الخير عشاق المعالي بناة المجد أشبال الرجال